السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتوتا في hordoftoota daawwattoota ayuu ashama argafu jirra jirtu ilmaan oromoo qaqqaalii fi gaggaarii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa haa jiraatu akkasuma warri amantaa biraa hordoftanis akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii yoo jenne warri maatii kiyya faaraa taatan maatii naaf ta'aa warri dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eedan isin jecha hordoftoota kiyya egaa har'a hiriyyaan maal akka ta'e waliin laallamee hiriyyaan gaariin gaaddisa jiruu fi jireenyaati jechuun sun dhugaadha. Hiriyyaan gadheen immoo bufa marga keessatti kan jedhan sun dhugaa rabbii har'a waan akkaan na dinqisiise waan akkaan bakka natti tolirraa jechuudha. Mee viidiyoo kana walumaan haa ilaallu. Mee na faana ilaalaa. Viidiyoo akkaan hedduu namatti toludha wallahi. Walumaan laallu. maal sana qeentala takka bunnaan kalaasuma kana dirqama kuniti buttee kalaasii kanani fuutee bakka alhamdulillah ta cinki ganaa dhutu cinkiin hin jirtu boo cinkiin butuma ahamma ishee buttee kutteenimi dhoysiteemi hee hee خلاص يو إنسان دبيت كقولن نين دفع بيتان دفعوا دبين خجبات ساته كتيتا هرارين دو ترى هرارين كتيتا دريدا نشوفان باران كون نولين أبشر أني دفع مني دفع أخيرا أور كنت نديسواني هاي قل وان تاتو ودين تانا مالك مسي جلافات أما ونجلا قطو سنة والله يدو ستار قالوا ما ستنار وان بوتيف ستنار وان فوتيف ستنار عروس الشكين يا أما بونا يجا شافتا جنة سدوا إن شاء الله أنا ما دبيت إنه أمانة تنجر كم تشوفي سبرايز خيسيتي دفعتي داركاو سبيكم ما سنا كاسو تفرزف دا وين الرسوت أما تاودي سوافت أما شيء نكما سياقول أني مالي ما بدنا إيه أمبرني دوان سينجي أتيودون دوفين نانجتي ومنا خيسنين بيها موكب أما كده تكدركسيتي دوفاتي يجي ها ها استغفر الله العظيم لا رجي أكاد أتيتي سنتوكين إنت لما أنغني كاسي كوريتي بدوني بنان بدونا رجي يو إنسان سيدن بنني جلا تهني نكانو قدا ندفنادا سن بيكا مارو سن نورو تيدن نكا سيجري أما مواتي بديني جرتا دوشتي جرتا مي إتشومتاي يو نمني سنار كاكجتو تادي مو فقادو غند سن ربي فرخيتين دكين أماس فرخي برفاس بربادني نما إسان إجان نبرجيس Egaa hordoftoota kiyya viidiyoocha kana fakkaata. لا حول ولا قوة أبو مختار ما مختار ذاتي والله هنك يوم يا أخي تاري تانجر الدماء والله يا أخي سوف بوسي فهمتك قوتو ولي قديمو يا أرنا لا قبابستي والحمد لله يا أخي Duduga wal jaalatu nama jira bakka tokko tokko lakkaa wallahi alwaan jiru natti fakkaatu jedhan ammaa kana keessa namni walitti jijjiiramee خلاص jira. دعائنا قد أجين دعوتوتا دعائنا قد أجين سيدا Jijjiiramee قاجر ofuma asiis fakkaatu asumaan immoo hiriyaa zabana kana hiriyaa jedhamee dubbatu nama ulfaata. هادي كسي أخوة توفي دا أم تيتي بس نويتوس خلاص ولي dhugaa rabbi jaalala isaanii nama laafisa. Muktaara fi jedhii دعائي أني تيجي قفارين كيف دعوتوني سيقولوا jedhii gammada ilaaltan agartan jechuudha. Asumaan muktaartuun namaaf bagaraatiis نينو فانا أمان تنان قرى لا الأمان تن warrillee sii kennan humnallee fudhattu ati imshii bagarabdeessi ijaare inshaallah rabbuma jira manguddoman namarraa fixa nama du'eeyyuu gumaayyuu fixanii intala takka erga butanii immoo intalli tama nyaaphaati inuma sirraa dhumatti hin yaadinii siin jechuu barbaanne yaa muktaarii kenna dhugaa hiriyyummaa isaanii kanatu hedduu natti tole jechuudha. Hiriyyummaa akkasii gammadeef jechuudha. Mee hiriyyaan isaa kun hidhamtullee si wajjin hidhama jedhe
waan ati taate si waliin taa'e jedhee hedduu takka akkaataan inni itti gammadee miirri Jadiid keessa galee itti gammadee hedduu takka waan das nama jedhu jechuudha. Warri hiriyyaa qabdanii hiriyyaa rabbiin hiriyyaa akkana kana isinii haa godhu. Rabbiin hiriyyaa akkana wal jaalattu takeerii walii yaaddu rabbiin isinii haa godhu. Wallahi hiriyyummaan isaanii baay'ee tokko namatti tola. Rabbiin waliin fiixa isin haa baasu akkanumatti Jadiidii fi Muttaariin immoo mabruuk alfa mabruuk siin jennee warra hortanii adii waliin filattan rabbiin isin haa godhu. Hiriyyummaan keessan baay'ee namatti tola. Ati Jadiid illee nama wal jabeessu rabbiin isin haa godhu inshaallah. Garuu akkatti bilbiltee bilbilaa himuun kee kun mootiyyuu hin butee akkana godhe jechuun kee kun mootiyyuu boodarratti rabbiin sin rakkisini garuu buttaa yeroo ammaa kanatti baay'ee ulfaataadha waan ta'eef buttaan ni jiraayyuu garuu takka dabree jiran fakkaata. Numa bitan zabana duraanii san nama butan malee amma ka zabana keenya kana keessa janajjanama bilbilaatiin malee namni wal butaa hin jiru natti fakkaate. Janajjanamaa wal butanii waluma jaalalaa waluma galtee waliin deemanii amma buttaan akka duraanii san hin jiru. Garuu haa ta'u hundaafuu erga abbaan dhoorgate akkam godhare. Abbaan intalaa ni dhoorgate sirnaan itti ergate dhoorgate jedhee dubbatee jira amma dura jechuudha Muttaara. Warri dhageettanii jirtanii abbaan dhoorgatee jennaan inni giddiidhaan kun mana barumsaati isii galtuu daftara facaasee buute jechaa jira. Hundaafuu horaa bulaa ilmaan gaggaarii rabbiin isinirraa haa baasu. Akkas jettee himuu kan keetiif garuu mootiyyuu boodarratti akka miidhaa sirraan hin geenye rabbiin bakkuma jirtutti si haa eegu. Warri durba butuu barbaadan kun warri abbaan intala isin dhoorgate yoo ergattanii intala isin dhoorgatan ijoollee xixiqqoolee tan afaan sirrii nama dhoorgata maaliif haa barattu bakka haa geettu bakka waa hedduuf nama dhoorgata. Isin mootiyyuu yoo abbaan isinii kennuu didee of biratti guddifattanii warri jaalattan butaa manatti hin galadhaati haa isinii guddattu manatti. Akkas isinii jechuu barbaadeeti akkas jennaan mootiyyuu ijoollee xixiqqoolee warra daasbooran alaa galee kun keessattuyyuu warri biyya Arabaa biyya Faranjii minamina kanaa galee kunniin ijoollee xixiqqoolee biyya keessa deemtanii hin buutinaa warra biyya alaa jiru warra nama yaada fuudhee wal horata. Ijoolleen xixiqqooleen namni waa hin beekne bakka ni bultiifis baay'ee sin rakkifti waan ta'eef warra ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu warra bultiif umriin isaanii ga'e warra yaada qabu yoo wal fuutan bultiin teessan hin diigamtu wal jabeessitanii. Kanaafuu ijoollee xixiqqoolee hin butinaa garuu Muttaari mootiyyuu baga butee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu miskiina hedduu gara nama nyaataa roozallee abbaan ni dhoorgate abbaan hin ta'u jedheeni roozaa waliinis wal jaalatanii kaamilallee akkasuma tanallee ergatee didee jennaan amma humnaan itti cabse bagee itti cabsite jennaan kan Muttaariin bagee itti cabsite horaa bulaa deebana. Warra ilmaan gaggaarii ilmaan hanga 20 waliin argatu wayinuu isinii guddifnaatintu guddifata. Rabbiin isin haa taasisu. Hiree hamilee teessan gaasiin jennaa akkasii garuu irra caalaa Muttaar jaartii buutuu irrallee ani wanni dasana jedhe jechuudha. Wanni hedduu takka na gammachiise Jadiidtu na gammachiise. Maalitti ani butee jiraa akkanatti giddiidhaan fudhadhee jennaaniin hedduu takka gammade. Amma durallee jechuudha viidiyoo keessatti Jadiid abbaan na dhoorgate jedhee itti himee jennaan Muttaar ni bunna jedheen ni bunnaa wanni dhufu hin jiru ni bunna jedheen atummaa yoo intala jaalatte ni bunna jedheeni. Egaa amma Jadiid sapiraayis ta'e jechuudha odoo ittiin himin deemee bute jedheeni buttaa isaa erga manaan gaatee erga harkaan gaatee itti hime hedduu takka gammadeef gammachuu Jadiid isaaf gammade santuuyyuu hedduu tasana jedhe dhugaa rabbii hiriyyaan akkana bakka yoo qabaatte waliin qabaatte yoo dhabde waliin dhabde yoo rakkatte waliin rakkatte kan yeroo rakkinaa sirraa hin dheessine jechuudha. Odoo nama tokko taate waa'een buttaa kun waan baay'ee rakkoo ta'eef yaani bakka gama seeratiin hedduutti nama gaafachiisa waan ta'eef silaa irraa dheessa. Waan akka laaluu natti naasa'inii maali jedhee wanni jechuu danda'a. Garuu inni hedduu takka gammadee fi bakka ati jirtu si bira dhufaa jedheen. Bakka jirtutti si bira dhufaa waliin hidhamna yoo hidhamnillee hiriyyaan akkanaa dhugaa rabbii ka jabeeffamu. Rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu summii isinirraa haa qabu. Ammallee hiriyyummaan keessan akkanumatti itti haa fufu. Kanaa ol jechuudha. Kanaa ol hiriyyummaan keessan itti haa fufu.
gammachuu Muktaar caalallee dhugaa rabbii kan jadiid Muktaarii gammade santu hedduu natti tole. Rabbiin hiriyyaa akkanaa isin yaa kennu, hiriyyaa dhalallee ta'e kan dhiirallee ta'e nama dhugaa wal jaalatu, nama dhugaa waliif yaadu. Kan yoo si biraa siif yaadee yoo si duubaa si nyaatu odoo hin taane kan nama dhugaa waliif yaadu san rabbiin isin haa godhuu nu hunda keenya wajjin rabbiin hiriyyaa akkasii nu haa kennu, rabbiin namallee hiriyyaa akkasii nu haa godhu. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa aaraa fi yaadni qabu kana fakkaata. hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nageenyaaf ta'a.